Wabai bai nagam. Nagam. Okay, Wabai bai kistina wajinta. Wadami murtoka me futnalse. Jeru anni wanta kusadu batu. Jeru manafi yesu kambaka. Naoche bola fampane nana chukure. Kami mafa magasa itejetu. Naoche bola fampane nana chukure. Kami mafa magasa itejetu. Kami mafa magasa itejetu. Kami mafa magasa itejetu. Kami mafa magasa. Hawaii bai kisna wajinta. Namni wanta kusadu batu. Manafi yesu kambaka. Ajeru namni wanta kusadu batu. Jeru manafi yesu kambaka. Jeru manafi yesu kambaka. Jeru manafi yesu kambaka. Jeru Kaviti nagatu. Akamin rampadama. Ajna puti. Karkar sikara jonama. Kesavadu ma. Anuravadu ma. Kesavadu ma. Ujuni kage satisi. Wadwadu nargedike. Undum tu ganarabure. Garako darbe bandike. Undum tu ganarabure. Garako darbe bandike. Naravitite, yarai kisatite. Now baby, I'm the bongo. The rose in our naravitite, yarai kisatite. Now baby, I'm the bongo. The rose in our Ujuni kage satisi. Wadwadu nargedike. Undum tu ganarabure. Garako darbe bandike. Naravitite, yarai kisatite. Now baby, I'm the bongo. The rose in our Katike matu basate. Asalo kam tujhe gita. Agane tu na marate. Kadalle gar kulkuta.
jirenya ko jabana no ora jirenya ko jabana no ora jirenya ko jabana no kata pusine kisabula markas kuajitan kala kata pusine kisabula markas kuajitan kala kata pusine kisabula markas kuajitan kala abdina pinjira abdina pinjira abdina pinjira abdina pinjira Sapuna na pati, tena puti, na peka na pati, tena puti, konta mula pati, peka na pati, tena puti, peka na pati, konta mula pati. Interve partiragina, interve partiragina, Ituma fufnee faarfannaa sa'aatii keenyatti fayyadamuudhaaf jecha gaggabaabsuu utuma nutti toluu utuma nutti mi'aawu utuma dhugaa dhuggoota koo gatiin gaarummaa Waaqayyo nurraa hin ba'u Waaqayyo danda'aadhaa ammayyuu ittuma fufnee kan isaa garaan naaf yaa'e ta'a eenyutti iyyuu nan amanu dhuguma obboloota koo jaalalli Waaqayyoo adda nuyi fi isa kanaaf jecha Waaqayyo ilma isaa tokkicha nuuf kenne kan isaa garaan naaf yaa'e ta'a yeroo hundumaa eenyutti nan amanu nama rarsiifataa ana ururfata akka mucaa dabaatti jennee walii wajjin Waaqayyoo waaqeffanna.
galatan olan kagasa garumake ajumake betu monsipatisa galaleko ajumake galatan olan kagasa garumake ajumake betu monsipatisa galatabaye pasabaye betu baye pasabaye galatabaye betu baye Fafannaafi wetu male Fafannaafi Fafannaafi anna gari akaki bakati ke anna gari akaki bakati anna gari akaki bakati ke anna gari akaki bakati Jesus Gana gana mawai na pita mawai Gana kage nunane lukun sana magtatu Ratu magaki alpatu Rasya gatu Ratu magaki alpatu Rasya gatu Jesus Parate namawate gana mawatu Gana kage nunane lukun sana magtatu Ratu magaki alpatu Rasya gatu Ratu magaki alpatu Rasya gatu Anna garbe akake bakati ke Anna garbe akake bakati ke Anna garbe akake bakati ke Anna garbe akake bakati Yes Marate tawa pena Galanagi turane lupusan motatu Magaki alpatu Magaki alpatu Cargo una goti, Susco una goti, Bella guarda bella, Paglia viste, Santa Clara, Bella guarda bella, Paglia viste, Santa Clara, Karina Musura Markisa, Kaskana Kamu, Sagrana Gaita, Sagrana Gaita, Sagrana Gaita, Sagrana Gaita, Namarasivata, Uttana Jalata, Ara Uttana, Namarasivata, Uttana Jalata, Ara Uttana.
inni waaqa keeti, 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 inni waaqa jalaa yersini waaqatini garaa guutuudhaan waaqessi waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa sataanitti dabala. Ameen, ameen. Waaqayyo si haa eebbisu, buleessa koo ammayyuu daddabalee si haa eebbisu gooftaan. Ayyaana isaa siif haa baay'isu. Maayikii keenya banannee obboleessa keenya eebbisuu dandeenya. Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo guddaa guddisee si haa eebbisu, eebbifamii. Waaqayyo ayyaana isaa siif haa baay'isu. Ameen. Eebbifamii furii gooftaan si haa eebbisu, ayyaana isaa daddabalee siif haa baay'isu, eebbifame ammallee. Ameen, ameen. Eebbifamaa. Eebbifame furii waaqayyo ayyaana isaa siif haa baay'isu, dachaa dachaa eebbifame. Ameen, ameen. Eebbifamaa obboloota koo. Ameen. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Obboleettiin keenya Dunqeen baga nagaan dhufte siin jenna. Waaqayyo si haa eebbisu. Iddoo kanas Ameen eebbifamaa isinillee baga nagaan na eegdan. ameen, ameen. Nagaa Waaqayyo siif haa baay'atu. Obboleettii keenya booddees dubbisuu dandeessu. Amma yeroo isheedhaaf nan kennaa. Siif hafuura qulqulluuf maayikii siif dabarseen kenna. Tole. Galanni waaqayyo waaqa keenya isa carraa kana nuu laateef haa ta'u. Ameen. Yesus Kiristoos gooftaadha. Sagaleen koo yoo hin dhaga'amu ta'e natti beeksisaa. Sagaleen koo immoo hin dhaga'ama jedheen abdadhaa. Hin dhaga'ame, hin dhaga'ame. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Ani egaa obboleettii keessan Dinqeen jedhama. Haadha ijoolleetii abbaa manaa koo baay'een keessan beektu Alamaayyoo jedhama. Tajaajiltuu waldaa warra wangeelaa Oromoo Noombargidha. Amma ayyaanni waaqayyoo naaf baay'ate waan garaagaraatiin waldaa koo keessatti nan tajaajila. Egaa isinis waaqayyoo karaa ishee nutti dubbata, ayyaana ishee keessa kaa'ee nutis qooddachuu barbaanna jettanii bakka guddaa naa laattanii hafuura waaqayyoo sulfeessitanii carraa kana naa kennuu keessanii fi baay'een gammadaa. Waaqayyoo isin haa eebbisu, eebbi waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechuun barbaada. Ameen. Egaani waaqayyoo yeroo nuu kenne kanatti waan nuu qopheesse qaba. Kanaaf anis wanta waaqayyoo keessa koo kaa'ee sagalee isaa waliin akka qooddannuuf qabadhee dhufeera. Mee gabaabsinee waaqayyoon galateeffanna. Jiraataa ulfina qabeessaa waaqayyo abbaa keenya danda'aa waan hundumaa si galateeffanna. Maqaa kee isa jaallatamaa hundumaa ol ta'eetiin yeroo kanatti maqaa Yesus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yaa waaqayyoo ati feetee jaallattee yeroo kanas immoo fuula kee duratti dubbii sagalee kee akka dhageenyuuf carraa waan nuu laatteef Yesus ilma waaqayyoo yeroo kana akka nuti siif taanuu fi akka nuti yaada garaa keenyaa sitti kennannee dubbii sagalee kee akka hin dhageenye kan godhan baay'eetu jira ture. Yaa waaqayyo ati isaan kana hundumaa hojii isaanii akeeka isaanii karaatti hambistee yeroo kanatti ati ijoollee kee barbaaddee lafa isaan jiran hundumaatii walitti qabdee fuula kee duratti dubbii sagalee kee akka dhaga'aniif akka dhageenyuuf waan nu gargaarteef galanni siif haa ta'u. Waaqayyoo abbaa keenya yeroo kanatti egaa sagaleen kee dhufe anaan osoo hin dhabiin obboloota koo osoo hin dhabiin akka nutti dubbate keessa keenya keessattis faca'ee ija godhatu barbaanna. Innati nuuf ergite, innati nuuf facaaftu akka ija hin godhanne gochuu kan barbaadan ergamoonni hafuura ammeenyaa maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin kan qabamanaa ta'an. Ameen. Yesus ilma waaqayyoo jabaaf beekaa hundumaan ol gararraa kan jirtu ogummaa hafuura qulqulluutiin dubbii sagalee kee nutti dubbachuun fedha keef jaalala kee nuuf haa ta'u. Ameen. Maqaa Yesuusiin ameen. Ameen. Waaqayyoo sinaa eebbisuu. Egaan waaqayyoo na gargaaree sagalee keessa koo bulee ergaa anaafis isiniifis hin ta'a jedhee qabadhee dhiyaadhee
yeroo kanatti waliin qooddannaa ilmi waaqayyoo inni jabaan inni ulfina qabeessi inni hundumaa gararraa jiru yeroo hundumaa laphee namaa argatee jennaan waan itti facaasu inni qabu waaqayyo waan keenya keessa keenyatti wanta facaasu qaba. Kanaaf carraa waaqayyo nuu kenne kana keessatti yaada garaa keenyaa hafuura qulqulluu keessatti hiinee hariiroo jireenya keenya hundumaa kan mul'atu kan biyya lafaarraa kaasnee waaqayyoo har'a waan barbaaduuf qaba, waan natti dubbatu qaba, waan naaf qopheesse qaba. Kanaaf inni waaqayyo naa qopheesse, inni waaqayyo natti dubbachuu barbaade na darbuun qabu jennee yaada garaa keenyaatiin gara waaqayyo dhaggeeffachaa dubbii sagalee waaqayyoon dhageenya. Sagaleen guyyaa har'aa waliin hirmaannu mootota salammataa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irraa kan jiru irraatiin jalqaba. Mootota salammataa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irraa kan jiru irraatiin jalqaba. Egaan innis akkas jedhaan dubbisa maqaa Yesuusiin. Gaaf tokko namoonni mandarichaa Elsaa'iidhaan yaa gooftaa kunoo akkuma argitu mandarichi illee iddoo ba'eessatti ijaarame garuu bishaan isaa gadhee waan ta'eef dubartoota irraa ulfa hin baasa jedhan. Inni immoo waciitii haaraa soogidda keessa buusaatii anaaf fidaa jedhe. Isaanis waciiticha isatti hin geessan. Inni immoo gara burqituu bishaanichaa dhaqee soogiddicha ittiin darbate. Waaqayyo ani bishaan kana bishaan nagaatti geeddareera. Egaa bishaanichi deebi'ee waa hin ajjeesu. Ba'a ulfaas dubartootatti hin fidu jedhe. Akkuma Elsaa'iin dubbate bishaanichi hamma har'aattiyyuu bishaan nagaa ta'ee hin hafee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bakka kanatti kan nuti arginu akkuma maqaasaa dhageessanii Elsaa'ii nama Waaqayyooti. Dubbiin amma dubbachuu barbaadutti toon seeniin dura Elsaa'iin kuni nama akkamii ture isa jedhu xinnoo dubbachuu nan barbaada. Elsaa'iin kuni nama karaa Eeliyaasiin waamichi isa qaqqabee Eeliyaas duukaa deemee hojii Waaqayyoo dinqii Waaqayyoo hojjetu ulfina Waaqayyoo nama argaa turedha. Namichi kun Elsaa'iin faana deemee waan hundumaa gatee otoo hojii Waaqayyoo ilaalu guyyaan tokko geesse. Guyyaan sunis guyyaatti Eeliyaasiin jalaa fudhatamu ture. Elsaa'ii Eeliyaas wajjin hariiroo qabu cimsee otuma deemaa jiru. Guyyaan itti Eeliyaas gara abbaa isaatti ol ba'u geenyaani raajonni bara sanatti turanii Elsaa'itti geessuutti ka'anii akkasittiin jedhani. Egaani gooftaan si jalaa fudhatamuuf jedha. Ati kanan beektu jedhani. Ani beekaa isin calluma jedhaadhe. Marsaa lammaffaa sammas gooftaan kee si jalaa fudhatamuuf jedha ati kanan hin beektu jedhani. Ammas akkasittiin jedhe ani beekaa calluma jedhaadhe. Marsaa sadaffaas gooftaan kee si jalaa fudhatamuuf jedha hin beektu jennaan anoo kana beekaa isin calluma jedhaadhe. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Namni Waaqayyo bakka kanatti dinqii jalqabaa ittiin hojjetu kun Elsaa'iin guyyaa dhumaatti egaa nama jaallatu nama karaa isaa waamame nama Waaqayyo karaa isaa ulfina isaa itti agarsiisee dinqii Waaqayyo hojjetus irraa baratee wajjin deemaatoo jiranii guyyaan dhumaa geesse. Guyyaan itti Eeliyaas jalaa fudhatamu keenyaan Eeliyaas akkasittiin jedhe Elsaa'i maal barbaadda ittiin jedhe. Elsaa'is akkas jedhee deebiseef ayyaana isa sirra jiru kana dachaa laman barbaada jedhe maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Dinqii Waaqayyo isaan hojjetu argaa waan tureef wanta Waaqayyo hojjetu ulfina Waaqayyo karaa Eeliyaasiin mul'isu bokkaa Waaqayyo roobse raajota sobduu Waaqayyo adabe dinqii gurguddaa Waaqayyo karaa Eeliyaasiitiin hojjete Elsaa'ii waan argeefi akkasittiin jedhe dinqiin karaa kee hojjetame qofti gahaa miti. Ani immoo humna koo kanaatiin ka'ee dinqii akkasii hojjechuu hin danda'u. Kanaaf yaa gooftaa koo ayyaanni sirra jiru dachaa akka narra ta'uun barbaada ittiin jedhe. Eeliyaasis akkas jedhee deebiseefi ati kaa wanta guddaa gaafatteetta. Kun immoo yeroo nan si jalaa fudhatamu yoo argite siif hin ta'a jedhe maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Namni bakka kanatti dinqii jalqabaa yookaan hojii guddaa Waaqayyo ittiin hojjechuudhaaf jedhu kuni nama
sadarkaa piroosesii garaagaraa keessa darbee bakka kana ga'edha. Yeroo haalli qilleensi karaa garanaa karaa bitaa mirgaa gooftaan keessi jalaa fudhatama jedhamee isatti asaasamu yeroo gara isaatti yeroodhaa yerootti ergaan kun deddeebi'u erganni fudhatama ta'eeti jedhee gara maasaa isaatti hin deebine namni kuni erga Eeliyaasiin na jalaa fudhatama ta'eeti kana booddee anis qofaa koo ulfinni Waaqayyoo naa mul'achuu hin danda'u jedhee duuban deebine nan deema amma dhumaatti Waaqayyoo na wajjiniin ta'a ayyaana Eeliyaas irra jirus immoo dachaan lama narran ta'a jedhee nama deemaa turedha maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Bakka kanatti egaa nama ayyaana Eeliyaas irra ture dachaa lama fudhateetu Waaqayyoo dinqii ittiin hojjechuu jalqabe. Egaa akkuma siniin jechuu yaale fudhatameera Eeliyaasiin gara abbaasaa deemeera. Elsaa'iinis yeroo Eeliyaas fudhatamu argee ayyaanichis isaaf kennameera. Achi as deebi'ee gara saba isaatiin gooftaan keessi jalaa fudhatamuuf jedha jedhanii isatti asaasaa turanitti yeroo achi as deebi'u akkasittiin jedhani. Egaa namni kun ayyaana Waaqayyoo fudhatee yeroo gara mandaraatti deebi'u akkasittiin jedhani. Yaa gooftaa keenyaattiin jedhani maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Mandarri kun akkuma ati argitu mandara gaariidha. Jireenyi ishee bareedaadha. Hundumtuu wanti bakka kanatti argamu gaariidha. Garuu rakkina tokko qabna jedhani. Rakkinni sunis immoo lubbuun dhalatee guddachuu hin danda'u. Bishaan keenyatu ulfa baasa. Lubbu qabeeyyoonnis bishaan kana keessa jiraachuu hin danda'ani ittiin jedhani. Sagaleen guyyaa har'aa isin waliin qooddachuudhaaf akka mata dureetti qabadhee dhufe Waaqayyoo waan nu keessa kaayee qabaa kan jedhudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Egaan Waaqayyoo bakka kanatti Elsaa'iin gaafa inni murteeffatee amma dhumaatti isa faana deemuusaa argee gaafa Elsaa'iin murteeffatee amma dhumaatti hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf nama ka'e ta'uusaa argee Waaqayyoos immoo ayyaanicha dachaa isatti kenne. Kanaaf anis keessa kootti baay'ee kan natti tole argame Waaqayyo waan nu keessa kaayee qaba. Waaqayyo nama ta'ee kan harka isaatiin tolche kana keessa wanta kaayee qaba isa jedhu dubbachuun jaalladhe. Eeliyaasiin keessa Waaqayyo bakka kanatti waan ittiin hojjechaa ture dachaa lama Elsaa'iin keessa kaayee. Elsaa'iin keessa immoo kan inni kaayee Waaqayyo dubbii sagalee isaati isa du'aa jiraataa gochuu danda'u. Kanaaf Elsaa'is gaafa mandarichatti deebi'u akkasittiin jedhe. Okay, dhugaadhaan isin jettan kuni bishaan keessa lubbuu baasa dhalataan isiniif guddachuu hin dandeenye. Akka fedha garaa keessanitti lubbuu qabeeyyiin bishaan keessa jiraachuu hin dandeenye. Mandaricha akkuma ijaan argitan bareedaadha. Kanaaf ittiin jedhe maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf egaa dhaqaatii waciitii haaraatti shaboo naqaa naaf fidaa jedhe. Namni Waaqayyoo waa isa keessa kaa'ee wanta isa keessa kaa'ame sanaati wanta hojjetu qaba. Yesuus gooftaa. Haleluuyaa. Elsaa'iin bakka kanatti hin ta'uu hin jenne hojii isa jalqabaatti jira. Mata duree masaa lakkoofsa 19 irratti yeroo dubbistanii Elsaa'iin dinqii hojjechuu isaati. Dibata ayyaana Waaqayyo isaaf kenne fudhate yeroo inni dinqii hojjechuu jalqabedha. Sababiin isaa Waaqayyo Elsaa'iin keessa waan kaa'e waan qabuufi Waaqayyo jireenya Elsaa'iin keessa wanta lubbuu ajjeesu akka ajjeesuuf wanta keessa kaa'e waan qabuufi wanta biyyicha keessatti ulfinni Waaqayyo akka mul'anne godhu akka inni bakka sana dhabamsiisuuf Waaqayyo wanta isa keessa kaa'e waan qabuufi bakka kanatti Elsaa'iinis hojii isa Waaqayyoo isa barbaaduu fi hojjechuu bakka inni itti jalqabedha. Hojii Waaqayyoo isa ittiin hojjechuu barbaade yeroo inni hojjechuu jalqabu argina. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf anis saba Waaqayyoo waan nu keessa kaa'ee qaba. Waaqayyoo waan sin keessa kaa'ee qaba. Waaqayyoo bara Daani'el fa'aa keessatti Waaqayyo Daani'el keessa waan kaa'ee qaba ture. Waaqayyo Daani'el keessa cubbuu diduu albaadhummaa diduu Waaqa tolfamaatiif sagaduu diduu keessa kaa'e.
sababiin isaa waaqayyo waaqa qajeelaa qofaaf sagaduutu siif malasa jedhu dubbii isaa waan keessa kaayee fi Daani'el jireenya akkasii jiraate ani kanan baradhe ani kanan barsiifame ani kanan dhaga'e keessa koottis kan chaappeeffame waaqayyo waaqa kee qofaaf sagadi kan jedhudha waaqayyo waaqa kee qofaaf hojjedhu kan jedhudha Sidiraaq Abdinaagoon fa'aasi jireenya isaanii kana keessatti isatu chaappeeffame gaafa nyaanni miidhagaanii wanti gaariini wanti janamaatti tolu hundumtuu isaaniif dhiyaate inni waaqayyo keessa isaanii kaa'e ol jedhee isaanitti dubbate isiniif kun hin malu inni kun kan keessan miti isin isa waaqayyo isiniif kenne nyaachuutu isiniif mala isin waaqayyo waaqa keessan qofa ulfeessutu isiniif mala isin isa waaqayyo isinii kaadhimmateef qofa bira ga'uutu isiniif mala isa jedhu waaqayyo keessa isaanii kaa'e kanaafi Museenis himbiinaaf hin ta'u kun jedhee mana mootummaa keessaa kan inni baheefi waaqayyotu Musee keessa waa kaa'e dhaqeetti dubbatanis hin barbaada ani immoo kanan si barbaaduufi sabni koo gara ulfina kootti akka dhufuufi sabni koo garbummaa jalaa akka ba'uufi manni koo mannitti waaqayyo galateeffatamu laftitti waaqayyo ulfeeffamu akka ijaaramuufi bakka aarsaan anitti galateeffamu sabni koo akkanaaf qopheessuufi ani kanaafan si uume kanaafan badisa jalaa qalamuu jalaa si oolche bara ijoolleen Israa'elaa qalaman jedhee mootiin Gibxii baase keessatti akkatiin qalamne kana nan godhe sababiin isan si keessa kaa'ee kana ija isaa arguu barbaadeefi ittiin jedhe waaqayyo Museedhaan maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Gaafa Addaamii fi Hewaan cubbuutti kufani waaqayyo isaan keessa waan kaa'e waan qabuufi dhufee isaan hin balleessine seera koo cabsitaniittu kan keessan asumatti raawwate isaaniin hin jenne akkasittiin jedhe keessuma dabarsee egaan bakka kanatti isin sossobamtaniittu garuu isa isin sossobe kana mataa isaarra kan ejjatutu isin keessaa baattiin jedhe. Bakka sanatti waaqayyo waan hundumaa guutuu godhee isaaniif kennee ture Addaamiif Hewaan wanti isaanitti irratti wanti isaan sossobu wanti isaan raasuun isaan irra ture tokkollee hin turre garuu sossobamanii isaan sossobamanillee dhufee waaqayyo wanta isaan keessa kaa'e akkasumaan nama waa'ee hin baafne godhee akka isaan hin uumne isaan yaadachiise. Uumamuun isaanii maaliif akka ta'e adda baasee isaan barsiise ani isin jiraattanii akka na ulfeessitaniifan isin uume ani lafa kana irratti haboo akka qabaattaniifan isin uume bineensota lubbuu qabeeyyii hunduma irratti olaantummaa akka qabaattaniif waaqayyo waaqa keessaniif immoo akka jiraattaniifan isin uume egaan isin sossobamtanii haa ta'u malee yaadinan isin barbaaduufi wantinan isin barbaaduufi mootummaan koo inni jiraataan isin keessaa akka mul'atuufi waan ta'eef isa har'a isin dogoggorsiise kana isuma isin keessaa dhalatuun mataa isaarran isin dhaaba mataa isaarran isa isin keessaa dhalatu sana dhaaba malee yaanni koo inni nan isin uumeefi inni nan isin fo'adheefi inni harka kootiin isin tolcheefi lubbuu jiraataa isin keessa kaa'eefi karaatti nafuttiin jedhe maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Yaa saba waaqayyoo namoota waaqayyoo wanta isaan uumeefi wanta isaan keessa kaa'e isaan keessaan calaqqisiise isaan keessaan ifatti baasee mul'ise macaafa qulqulluu keenyarra hedduutu jira isaan kan hundumaa lakkaa'ee hin danda'u xinnoon fakkeenya fudhadhee dudubbadha malee hafuurri waaqayyoo immoo isanan dubbadhuun caalatti namoota waaqayyoo waan isaan keessa kaa'e ija godhachiise isin yaadachiisa yeroo sana isinis immoo gara jireenya keessaniitti deebitanii waaqayyoo maal keessa kaa'eera laata maalidha waaqayyoo kan na keessa kaa'e jettanii akkasin of gaafatanii isinis isin gargaara Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Kanaaf waaqayyoo nama akeeka tokko malee nama mul'ata tokko malee uume hin qabu. Otoo namni waan uumameef hin qabu taate waaqayyo waan nama uumeef hin qabu ta'ee akkuma bineensi tokkotti ta'ittiin jedha ture. Nuti ta'iidhaan miti kan taane sababii yaadni waaqayyoo nurra jiruuf sababii waaqayyoo addumatti waan nu barbaaduuf qabuu fi harka waaqayyootiin tolfamne hafuura waaqayyoo baafatuutiinis jiraatota taane maqaan waaqayyoo haa eebbifamu.
Kanaaf namni Waaqayyoo bakka kanatti seenaa inni hojjete dubbise Elsaayi namni jedhamu kunis egaa guyyaa waamichi isa gahetti qabeenya isaa hundumaa dhiisee nama Waaqayyo hojii isaa ittiin hojjetu Eeliyaasiin duukaa bu'ee guyyaatti Eeliyaas hojii isaa raawwatee gara abbaa isaa deemuttis immoo ayyaana kana dachaa fudhatee bakka kanatti hojii Waaqayyoo isa barbaade wanta Waaqayyoo isa keessa kaa'e yeroo inni itti hojiitti jijjiiruu jalqabu argina. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Sabichis akkasittiin jedhan akkuma biyya keenya har'aa kana biyyi isaanii mandarri Elsaayiin itti seene suni mandara bareedaa mandara waan hundumaan iyyuu eeyyamamaadha jedhamu fakkaatti. Biyya nyaatanii dhuguun irraa hafaadha jedhamu fakkaatti. Sababiin isaa waan hundumaanuu biyyittiin gaariidha waan jedheef sabni kun. Har'asi biyyi aniif isin keessa jiraannu ija nama fooniitiin yeroo ilaalamu gaariidha. Yaada namaatiinis yeroo tilmaamamu gaariidha. Garuu wanta ulfa baasutu jira jedhani. Wanta garaa namaa madeessitu jira. Boru jireenyi jira jedhanii akka yaaduu hin dandeenye wanta nama godhutu jira jedhanii nama Waaqayyooti. Boru wanti itti fufu tokko jira jennee akka nuti yaaduu hin dandeenye wanta nu godhutu jira jedhanii. Innis dhalataa hin qabnu, ola deemaa hin qabnu, boru biyya keenya dhaala kan jennu hin qabnu, boru darbee sagalee Waaqayyoo lallaba kan jedhu hin qabnu jedhanii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaani mandara boruu isheen beekne keessatti, mandara boru abdiin hin jirretti, mandara boru namni dhaalu hin jirre keessatti gaariidha jedhani. Kun matumayyuu gaarii ta'uu hin danda'u obboloota ko. Sababiin isaa ijji soba kanaa kan ilaalaa jiru wanta lafarraa waan ta'eef gaarii isaanitti fakkaatee isaanitti argame malee namni boruu hin qabne. Magaalaan boruu hin qabne, biyyi boruu hin qabne gaariidha jedhamuu hin dandeessu turte. Isaan garuu waanuma mul'atu biyya isaanii keessatti dimokiraasiitu labsama. Biyya isaanii keessa namni akka barbaadetti jiraachuu danda'a. Biyya isaanii keessatti namni waan fedhe raawwachuu danda'a. Biyya isaanii keessatti namni hojii barbaade hojjechuu danda'a. Waan barbaade nyaatee dhuguu danda'a. Tarii sabni kun akkuma bara keenya biyya keenya magaalaa keenya kanaa waan akkasii ilaalaniitu biyyi kun gaariidha jedhan ta'a laatana jechisiisaanaan. Kanuma ilaalaniitu biyyi kun gaariidha jedhani malee erga dhalataa hin qabaanne, erga ola deemaa hin qabaanne, erga boruu isaanii kan itti fufsiisu hin jiraanneeti biyyittiin gaariidha hin jedhan turani, hin wawwaatu turani, hin bo'u turani osoo kun isaaniif galeera ta'eeti. Haa ta'u malee Waaqayyo baroota keessatti immoo hojii isaa waan ittiin itti fufsiisu waan qabuuf Waaqayyo baroota keessatti immoo isa akeeke karaa ittiin fiixaan baasu waan qabuuf gara Elsaayi nama Waaqayyootti dhiyaataniitu egaa magaalaan keenya bareedduu haa taatu iyyuu malee wanti hunduu biyya keenya keessatti firiideemiyaa qabaatu malee dimokiraasiin haa labsamu iyyuu malee bishaan nuti dhugnu bishaan jireenya laatu miti. Bishaan nuti dhugnu bishaan lubbuu baasudha jedhani. Namni Waaqayyoo hojii isaatiif adda isa baafate Elsaayiin namni Waaqayyoo keessa isaa isa lubbuun akka du'u godhu akka ajjeesuuf keessa isaa hafuura kaa'ee sagalee isaa kaa'e immoo akkasittiin jedhe. Tolegaa erga bishaanichi akka lubbuu baasu hubattaniiti dhaqaa waciitii haaraatti ashaboo naqaati gara koo fidaa jedhe. Yesuus Kiristoos gooftaadha maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Sabichis boruun isaa akka baduuf jiru isaaf hin galle yoo ta'e magaalaan keessa jiraatu akka isheen gaarii taate isatti mul'atte akka isheen waan hundumaan guutuu taate isatti mul'atte qofatti yoo hiikkate gaafa namni Waaqayyoo ergaa dubbii sagalee Waaqayyoo fidee isaanitti himu tole jedhanii abboomamani. Dhaqaa waciitii tashaboo haaraa naqa waciitii haaraa tashaboo naqaati fidaa jennaan dhaqanii itti naqanii fidanii nama Waaqayyootti kennan. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Namni Waaqayyoo kunis dhaqeetu bakka burqaa bishaanichaatti ashaboo sana naqe.
Nan dubbisa sagalee kana bakka kanatti lakkoofsa 21 irra kan jiru. Inni immoo gara burqituu bishaanichaa dhaqee soogiddicha itti darbate jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Elsaa'i namni Waaqayyoos gara isaa lubbuu ajjeesu, gara isaa lubbuu balleessu, gara isa dhaloonni akka itti hin fufne godhuu kanaa dhaqeetu ashaboo sana ashaboon sunis sagalee Waaqayyootti fakkeeffama. Abboomamuu saba kanaa ilaaluudhaaf fakkeenya fudhate malee Waaqayyo isuma ofii isaatiiti hojjechuu barbaade hojjechuutti jira bakka kanatti. Elsaa'i namni Waaqayyoo dhaqee gara burqituu isaa, gara madda isaa iddoo inni maddutti dhaqee soogidda sana naqe. Itti fufee maal jedha? Waaqayyo ani bishaan kana bishaan nagaatti geeddareera. Egaa bishaanichi deebi'ee waa hin ajjeesu. Ba'a ulfaas dubartootatti hin fidu jedhe. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Elsaa'i namni Waaqayyoo sabni kun Waaqayyoof akka abboomaman barbaade. Isaaniifis fakkeenya ta'ee sammuu isaanii keessatti hojii Waaqayyoo akka hafu barbaade. Isaanitti dubbannaan sabni sunis abboomamanii dhaqanii soogidda fidanitti kennan. Namni Waaqayyoos wanta Waaqayyo dubbatu kana dhaga'uudhaan, wanta Waaqayyo hojjetu kana immoo mul'isuudhaaf jecha gara lafa burqituu sanaa dhaqee soogidda sanatti naqe. Akka nama foonitti wanta gochuun isarra jiraatu godhe. Akka nama foonitti waan isarraa eegamu saba kanattis fakkeenya ta'ee isaanitti mul'achuu kan danda'u godhe. Garuu bakka kanatti bishaanichi kan jijjiire, bishaanichi kan fayyise eenyu akka ta'e immoo isaanitti hime. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Akkasittiin jedhe. Waaqayyo ani bishaan kana bishaan nagaatti geeddareera. Egaa bishaanichi deebi'ee waa hin ajjeesu, ba'a ulfaas dubartootatti hin fidu jedha isaaniin jedhe. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Elsaa'i bakka kanatti waanuma Waaqayyo isa keessa kaa'e hojiitti jijjiire. Obboloota koo baroota keessatti bara dhufee darbu akaakayyuu akaakilee achi as dhufa dhala namaa keessatti bara badisnii biyya lafaatti dhufu hundumatti Waaqayyo kan ittiin nama oolfatu karaa qopheessa. Gurra dhageettii namaa barbaaddata. Hin yaadattu yoo ta'e bara Noohitti Waaqayyo sanyii namaa idda sanyii namaa itti fufsiisu waan barbaadee fi gara Noohi dhaqee akkasittiin jedhe. Yaa Noohi garbicha koo ati fuula kootti qajeelaa taateetta. Ija qajeelummaanis si ilaaleera. Ani biyyi kuni sabni kuni fuula kootti xuraa'ummaan isaanii waan ol ka'eef irra guutees waan dhangala'eef dheekkamsa koo nan fida. Ati garuu markaba ofii keetiin ittiin ooltu. Doonii saba kana keessaa kan inni oolchuu barbaades immoo ittiin oolchitu qopheeffadhu ittiin jedhe. Maal godhe Waaqayyo? Wanta oolchuu danda'u sagalee isaatiin dhaqee Noohi keessa kaa'e. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Dhaqee Waaqayyo gurra dhageettii Noohitti dubbate. Ani dheekkamsa koo fiduu waan hin oolledha. Inni biyya lafaa irratti biyya kana irratti godhamaa jiru kun hundumti isaa guutee xuwween isaanii guutee xuwween xuraa'ummaa isaanii guutee irra dhangala'eera. Kanaaf bira darbuu hin danda'u. Ani Waaqa ulfina isaa eenyummaa isaatiif hinaaffudha. Eenyummaa koo warra xureessan callisee hin dhiisu. Kanaaf maalan godhaa? Isaaniin nan balleessa. Ati garuu markaba kee tolfadhu. Ofii keetis kan ittiin ooltu. Warran ittiin oolchuu barbaades immoo kan ittiin oolchitu jedhe. Waaqayyo waan isatti dubbatee Noohis ofitti fudhatee keessa isaa kaawwateetu soofuu jalqabe markabicha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyo gaafa waa nu keessa kaa'ee jireenya keenya keessa gaafa waa kaa'ee wanta sana akka inni ija godhatuuf, akka inni guddatuuf, akka inni mul'atuuf, akka inni wanta Waaqayyo barbaadeef ta'ee argamuu fi gatii baasna. Gatii baasuutus nurra jiraata. Amma nurraa eegamu dhama'uu tattaafachuu tarkaanfachuutu nurra jiraata waan ta'eef Noohis isuma kana raawwate.
waggaa dheeraa satti haa fudhatu iyyuu malee humni isaa hamma dhumutti isaa geessisu iyyuu malee wanta Waaqayyo isa keessa kaa'e dhibaa'ummaa tokko malee dadhabbii tokko malee fiixaan baase maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Saba Waaqayyoo waan nu keessa kaa'e qaba. Meegaani amman argan dubbadhee qabxii ijoo kootti nan deebi'a. Wanti Waaqayyoo nu keessa kaa'e maali laata? Fakkeenya fudhannee warreen Waaqayyo sagalee isaa isaan keessa kaa'e, warreen Waaqayyo ergaa isaa isaan keessa kaa'e, ittiin badisa oolche, ittiin idda sanyii namaa itti fufsiise, ittiin ulfina isaa mul'ise waan xinnoo yaaleera ibsuudhaaf. Gara koof gara keessanitti yeroo deebi'u immoo gara jireenya dhuunfaa keenyaatti yeroo deebinu immoo Waaqayyo maal nu keessa kaa'eera laata? Jireenya koo keessa Waaqayyo maal kaa'eera? Barri Elsaa itti jiraachaa ture bara garbiraadha. Barri nan itti jiraachaa jiru kunis immoo bara ani keessa jiraachaa jirudha. Bara ani itti hojjechuu qabu, bara isin itti hojjechuu qabdanidha. Akka itti baricha keessatti hojjennuuf immoo Waaqayyo maal keessa kaa'eera? Waaqayyo maal isin keessa kaa'eera? Obboloota koo. Waaqayyo nuun warra akka fakkaattii isaatti uume hunduma keessayyuu waan kaa'ee qaba. Nama callisee dhiise tokko illee hin qabu. Nutu ebeluun tajaajilaa, ebeluun hin tajaajilti. Ebeluun guddaadhaa, isheen immoo xinnaadha. Akkasitti sadarkaa walii kenna malee fuula Waaqayyoo duratti hundumti keenya wanta nuuf kenname, wanta nutti kenname qabna. Egaa isa nutti kenname sana adda baafannee beennaa laata? Moo omtuu natti hin kennamne anaaf namoota irraa tajaajilamu, anaaf namoota irraa dhaga'uu qofatu naaf kenname yookaan immoo jiraadhee darbuu qofatu naaf kenname jennee yaadnaa laata? Jedheen yaadaa laata? Saba Waaqayyoo hunduma keenyaaf Waaqayyoo waan wajjin nu uume waan nu uumeefis qaba. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Kanaaf Waaqayyoo waan nu keessa kaa'e qaba. Sadhuuf qabxii gaggabaabaan dubbadhaa sinirran dheeressu. Wanti Waaqayyoo nu keessa kaa'e inni guddaan, inni jalqabaaf, inni dhumaanii sagalee isaati. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Jireenya koo keessa kan kaa'e Waaqayyo sagalee isaati. Jireenya keessan keessa kan kaa'e Waaqayyo sagalee isaati. Elsaayin bara kakuu moofaatti namoonni nuti fakkeenya fudhannu bara kakuu moofaa keessatti sagalee Waaqayyoo ta'anii, qodaa Waaqayyoo ta'anii, hojii Waaqayyoo hojjetani. Anaa fi isiniif immoo sagalichi barreeffamee harkatti nuuf kenname. Harka keenya keessa jira, keessa keenya keessa jira, jireenya keenya keessa jira. Kanaaf egaa wanti Waaqayyo nu keessa kaa'e sagalee isaati. Sagalee Waaqayyoo immoo nuuf galchaa. Sagalee Waaqayyoo immoo isa waan hundumaa gochuu danda'u. Isuma karaa Daani'eeliin naqee ati xuraa'ummaa irraa fagaadhu jedhee keessa isaa taa'ee ati kan Waaqayyoo qofa jedhee adda isa baase. Isuma karaa Saamsooniin naqee ulfina isaa mul'ise. Isuma karaa Daawitiin naqee diina saba Waaqayyoo kuffise. Isuma karaa Phaawulosiin dhufee immoo anaaf isiniifis fakkeenya guddaa ta'ee mul'ate. Sagalee isaa anaaf isin keessa kaa'e. Ameen. Saba Waaqayyoo hangafoota koo baay'een isin kabajaa, baay'een gammada immoo isinirraa tajaajilamuutti baay'een eebbifamaa, fuulaan baay'ee keessanis immoo argee beeka waan ta'eef ani egaa heegoo keessanii yoo dogoggoree na gorsitu na sirreessitu karaas na qabsiistu jedhee yaada. Egaa carraa argadhee hangafoota koo wajjin akkasitti tajaajilamuufis baay'een gammadaa. Si jedhee si waamuu hin danda'u yoo dogoggore immoo dhiifama naa gootu. Waaqayyo waan sin keessa kaa'ee qaba. Waaqayyo jireenya keessan keessa waan kaa'ee qaba. Innis akkuma Elsaayi kan lubbuu du'a oolchu. Sagalee kana keessatti Elsaayin baay'ee ulfina Waaqayyoo sagalee isaa keessa kaa'ee bakka bu'ee dinqii gurguddaa kan boruuf fakkeenya ta'u, kan boruuf abdii ta'u ittiin hojjete.
Anaaf isin keessa Waaqayyo sagalee isaa kaa'eera. Sagalichis isa ajjeesuudhaaf billaa isaa fudhatee baheetiin no in ajjeestu maqaa Waaqayyootiin jechuu isa danda'u sagalee isaa nu keessa kaa'e Waaqayyo. Ameen. Biyya keessa jiraannu, magaalaa keessa jiraannu, addunyaa irra jiraannu kana ardiilee mara hundumaa irratti olaantummaa isa qabu sagalee isaa isuma kana qofa akka dubbannu, isuma kana qofa akka baasnu, isuma kanaanis immoo Waaqayyo jijjiirama gochuudhaaf sagalee isaa nu keessa kaa'e Waaqayyo. Ameen. Elsaayin abboomameetuma soogidda sana fuudhee gara burqaasa lubbuu baasuutti naqe. Waaqayyo garuu maal godhe? Waaqayyo garuu har'aa booddee bishaan kun lubbuun baasu. Lubbu qabeeyyinis akka hin jiraanne hin godhu. Bara koof bara keessan keessatti akkuma bishaan kanaa lubbuu kan baasu addunyaa keenya dhuunfachaa jira saba Waaqayyoo. Dhalataan akka ittiin fufne, miilli wangeelaa fagaatee fagoo akka hin deemne, lubbuun akka hin fayyine, dhalli keenya ulfina Waaqayyoo keessatti akka hin guddanne, waldaan keenya labsituu ulfina Waaqayyoo akka hin taane, nuti ijaaramnee olaantummaa Waaqayyoo akka hin mul'ifne, dhaloota itti fufu waldaa keenya keessaa dibnee akka hin kaafne, ofii keenya Waaqayyoof of kenninee kaanee dhaabannee biyya lafaatiif soogidda akka nuti hin taane kan godhu, kan nuun mormus, kan biyya lafaa liqimsee jirus baay'eetu jira. Kanaaf saba Waaqayyoo Waaqayyoo waan nu keessa kaa'e qaba. Kanaafis guyyaa har'aa nu dammaqsuu barbaada. Waaqayyoo sagalee isaa nu keessa kaa'eera. Waaqayyoo nama tokkollee bira hin darbine. Hunduma keenya guruupii kana gartuu kana keessa kan jirru hundumti keenya osoo of ilaalleeti Waaqayyo maalla keessa kaa'eera otoo jenneeti anaaf carraa kennitanii narraa dhagaa jirtu malee inni Waaqayyo sin keessa kaa'e isa addunyaa maraa fi addunyaa guutuudhaaf furmaata ta'u inni Waaqayyo sin keessa kaa'e isa waldaa keessaniif furmaata ta'u inni Waaqayyo sin keessa kaa'e isa dhala keessaniif firoottan keessaniif ollaa keessaniif furmaata ta'u. Ilaalamee deebi'aati wanta Waaqayyo sin keessa kaa'e. Ija keessaniin gara isa fagoo jiruu qofa ilaalinaa isinumaan keessa jireenya dhuunfaa keessanii keessa Waaqayyo waan kaa'e qaba. Isa guddaa Waaqayyo sin keessa kaa'e ilaaluu dhiistanii isa guddaa Waaqayyo sin keessa kaa'eerra ija keessan kaa'uu dhiistanii isa xinnoo nama keessa jiru irra ija keessaniin kaawwatiina. Isa guddaa Waaqayyo sin gidduutti kaase ilaaluu dhiistanii isa waan xinnoon irraa mul'atu duukaan bu'ina. Saba Waaqayyo addunyaan keenya barri keenya kuni bara wallaaqe bara waan hundumtu wal make. Bara waan hundumtu wal dhaye baratti waa adda baafachuun nu rakkisa ta'ee argamaa jira. Kanaaf saba Waaqayyo inni Waaqayyo sin keessa kaa'e inni Waaqayyo mana keessan keessa kaa'e inni Waaqayyo maatii keessan keessa kaa'e isa sin alatti ilaaltani isa sin fagootti ilaaltani isa sin ollaatti ilaaltani isa caaluudha. Mee ija keessan mee qalbii keessan mee yaada keessani gara isa Waaqayyo sin keessa kaa'etti deeffadhaa. Gara isa Waaqayyo sin gidduu kaa'etti deebisaa. Yeroo sanaa isa Waaqayyo sin keessa kaa'e argitanii isa Waaqayyo sin keessa kaa'e kabajanii isa Waaqayyo sin keessa kaa'e mul'iftu maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Ani akka keessanii umuriidhaan bubbulee muuxannoo baay'ee yoon qabaachuu baadhellee umuriidhuma koo kana keessatti jireenya koo keessatti jireenya afuuraa koo keessatti waan baradheen qaba. Yeroon ija koo isa mul'atu irra kaadhee yeroon ija koo isa fagoo jiru irra kaadhee yeroon ija koo tajaajiltoota irra kaadhee yeroo tokko Liibiyaatti baay'ee dhiphadhee baay'ee rakkadhee sagantaa Elshaadaayii afaan Amaariffaatiin darbu nan hordofa ture. Achirraa lakkoofsa bilbilaa fudhadheen tajaajilaa achirraa tajaajilu sana tajaajilaanii
Video achirraa darbaa jiru sana fuuldura taa'ee ameen 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 haleluuyaa jedhu sanatti nan bilbiladhe. Sababiin isaa ija koo isarran kaa'e namni kun yoo naa kadhate furmaatatu taase jedhuun yaade. Furmaata argachuu waan an barbaaduuf tajaajilaa kanatti deddeebisee bilbile akka salphaatti argachuun hin danda'amu waan ta'eef. Akka carraa ta'e nan argadhe. Naa kadhadhaa yaa nama Waaqayyoon jedhe. Maalirratti asii kadhadhaa naan jennaan kana irratti naa kadhadhaa. Egaa namni nan ija koorra kaawwadhe suni namni nan tajaajila isaa ilaalee nama kanatu furmaata naa fida. Nama kanatu karaa natti agarsiisa. Namni kun akkanii rakkina kana keessaa ba'uufi karaa naa ta'a jedhe suni. Tole yeroo biraa deebiitii bilbilii jedhe. Baay'een gadde. Isa dhumarran gahe. Ani gaafan tajaajila isaa ilaalu. Gaafani dinqii inni hojjetu, dinqii Waaqayyo isa keessaan hojjetu. Bara kana immoo dinqii warra ofii isaan hojjetanis jiru mitiire. Isa kana beektu kun isin jalaa dhokataa miti. Wanta mul'atu, wanta caccalaqisu sana ilaalu. Karaa nama kanaa furmaatan argadha. Karaa nama kanaa hiikamsan argadha. Jedheeni qarshii koo baasee deddeebi'ee obsa koo toon fixatiin yaalee isaa argadhe. Garuu maal godhare? Lafa ijji koo jiruu fi lafa inni na oolchu jiru garaagara waan ta'eef yeroo biraa deebisiiti bilbilii jedhame. Yaadichi fudhatama qabaachuus danda'a, fudhatama qabaachuu dhiisuus danda'a. Garuu anaan yeroo sanatti nan fayyadne. Anaan kan na fayyadu yeroo sanatti osoo naa galeera ta'eeti gara nama kanaatti bilbilachuu dhiisee gara isa ijji isaa iddoo hundumaa argu. Gara isaa lafa hundumaa jiru, biyya hundumaa irra jiru, miilli isaa dacheen kun ejjeta miila isaatiin dhuunfatamtee jirtu. Si'uma tokkotti dachee kana garagalchuu danda'u. Si'uma tokkottis immoo oolchuu danda'u. Gara isa jiraataa ta'ee ilma Waaqayyootti bilbilachuutu narra ture. Gara isa oolchaa ta'ee ilma Waaqayyootti bilbilachuutu narra ture. Tarii yaa saba Waaqayyoo isinis jireenya keessan keessatti waa'ee maatii keessaniitiif, waa'ee boruu keessaniitiif, waa'ee biyya keessa jiraattaniitiif, waa'ee dhalattoota ijoollee keenya ol deemaa jiraniitiif gara isaa dhimmi isaa ilaallatuu dhiiftanii gara isa dhimmi isaan ilaallanneetti bilbilaa jirtuu laata? Har'a Waaqayyoo gara isa dhimmi isaa ilaallatuutti yaada keenya akka deeffannu barbaada. Gara isa dhimmi isaa ilaallatuutti qalbii keenya akka deeffannu barbaada. Gara isa dhimmi isaa ilaallatuutti iyyata keenya akka dhiyeeffannu barbaada. Maaliif Waaqayyoo nu jaallata? Akka nuti jalaa caamnu hin barbaadu. Akka karaatti hafnu hin barbaadu. Akka mul'anni nu keessa kaa'ee fiixaan ba'umsa qabaatu barbaada malee qilleensi dhufe dha'ee mogolee buusee akka karaatti hambisu hin barbaadu. Jechi namaa akka nu quucarsu hin barbaadu Waaqayyoo. Inni tokko dhufe inni jaaramta, hin dhaabatta, tokko taatu nuun jedhee inni tokko immoo dhufe yaada keessan keessa gargar ba'umsatu jira. Isin waliin galtan nuun jedhee akka nu facaasu hin barbaadu Waaqayyo. Kan Waaqayyo nurraa barbaadu yeroo hundumaa gara isa dhimmi isaa ilaallatu gara fannoo hoolichaatti waan hundumaa akka nuti dhiyeeffannu barbaada Waaqayyo. Annama foonii ta'ee gaafan gara nama foonitti yadhe nan cabe achi ka'uun dadhabe boo'icha fooniin boo'e nan gadde abdiin kutadhe waan naa dhume natti fakkaate. Saba Waaqayyoo jireenya keessaniif waldaa keenyaaf saba keenyaaf biyya keessa jiraannuuf addunyaa kanaaf waan calaqqisaa jiru waan dhagaa jirru laallee hundumtu waan dhume. Hundumaaf waan abdiin cite nutti fakkaataa jira laata? Waaqayyoo sababa kanaatiif anaaf isin keessa sagalee isaa kaa'ee anumatti furmaata
Isin jiraataadha jedhee sin keessa kaa'e dubbii sagalee kootu furmaata malee isa sin dhageessan miti. Isa namni siniin jedhu miti. Isa hiriyoonni jedhan miti. Isa sin walii keessanitti haasoftan miti. Isa sin karoorsitanii fiixaan bahuu dadhabe jettan qofas miti. Isuman ani raawwata jedhee, isuman jiraataadha jedhee sin keessa kaa'e, isuman ganama kakuudhaan isin jalqabsiise, isuma sanatu fiixaan bahumsa qabaata. Kanaaf karaa iyyata keessanii sirreeffadhaa. Bakka galmee keessanitti galchitan adda baafadhaa. Nuun jedhaa Waaqayyo, maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyo baay'ee nu jaallata. Namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti waan gaarii hawwu, waan gaariin akka ta'u. Waaqayyoof ta'een darba, Waaqayyoof taanee darbuu qabna. Dhalli gosa akkuma koo mana Waaqayyoo keessa jiraachuu qabdi, jiraachuu qaba. Ulfina Waaqayyoof tajaajiltee darbuu qabdi, tajaajilee darbuu qaba jenna. Waa'ee ijoollee keenyaallee ofii keenyaan karoora baasna. Karoora baasuu dandeenya, isa kana gochuu garuu hin dandeenyu. Sababiin isaa isa kana gochuu kan danda'u ilma Waaqayyooti. Gaafa nuti dabarsinee yaa Waaqayyoo hawwiin koo illee ilmi koo akkasiif hojjetu ture. Hawwiin koo intalli koo akkasiif hojjettudha. Isa kana ana ofii kootiin fedha dhuunfaa kootiin hojjechuu hin danda'u. Guddisa gaarii guddisuu nan danda'a. Karaa agarsiisuu nan danda'a. Haadha foonii ta'ee, abbaa foonii ta'ee. Garuu isa siif ta'u garuu gochuu hin danda'u. Situ gochuu danda'a. Abbaa akkasiif ta'utti godhi jennee gaafa Waaqayyootti dabarsinu. Waaqayyoo godhee nu agarsiisa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Namni nama waan ta'eef jireenya isaa keessatti waan baay'eetti dhiphata. Waan baay'ee jijjiiruudhaaf hin tattaafata. Biyyi lafaa konkolaataa gommaan isaa qilleensi keessaa yaa'edha. Biyyi lafaa konkolaataa qilleensi isaa keessaa yaa'e haa taatuyyuu malee kan gara barbaadetti oofuu danda'u namicha gommaa konkolaataa sanatti qilleensa isaa guuttatedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Egaan isin Berliin jirtu, bakka garaagaraa jirtu, warri kaanis naannoo nan jiraadhu jirtu. Gara magaalaa tokkotti gara magaalaa Noombargitti dhufuudhaaf konkolaataa keessan keessa teessanii kan isin ooftanii magaalaa Noombargiin gahuu dandeessan konkolaataan keessanii yoo gommaan isaa qilleensa gaarii qabaate, beenzila masa gahu yoo qabaate, zayita masa gahu yoo qabaate, waan isa barbaachisu hundumti isaa guutuu yoo ta'e, keessi isaa waan isa barbaachisu hundumaatiin guutuu yoo ta'e bakka baataniif sana gahuu dandeessu. Garuu faallaadhuma isa kana ammoo biyyi lafaas dhufee konkolaataa keenya kanatti waan barbaade yoo guute isuma karaadhuma guutee karaadhuma kaartaadhuma ofii isaati itti barreeffate irratti nu fuudhee deema. Ijoollee keenyas akkuma kanadha. Nuti waan gochuu dandeenyu tokko hin qabnu. Nuti kan gochuu dandeenyu isa gochuun nurra jiraatu. Isa hafuurri Waaqayyoo gochuu danda'u hafuura Waaqayyootti dabarsaa. Ilaa yaa Waaqayyoo ani kanan barbaadu hawwiin koo kanadha. Isa kana gochuu kan danda'u immoo sidha. Isa kana gochuu kan danda'u dubbii sagalee keetiiti. Kanaaf ati immoo kan na keessa dubbii sagalee keetiiti. Anis mucaan kee dubbii sagalee kee kana isa gaaffii natti ta'e, isa ba'aa natti ta'e kanarratti nan baasa. Gaafa jennu Waaqayyo immoo dubbii sagalee isaa faana waan jiruufi wanta dubbii sagalee isaa irratti dubbatame hin raawwata. Shakkiin tokko hin jiru. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Nus garuu isa kana keessa akka hin galleef kan nu godhani lafa nuti ilaalaa jirru wantoota yaada keenya qabanii jiranidha. Waaqayyo waan nu keessa kaa'e yoo beekne garuu
Wanta Waaqayyo nu keessaa qabu yoo yaadanne garuu inni isa hundumaa gochuu danda'u akka ta'e nuuf gala kan nu raasus immoo hin dhibama. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Egaani namni Waaqayyo wanta isa keessa kaa'e beekee wanti Waaqayyo isa keessa kaa'es maal akka ta'e adda baafatee sagalee Waaqayyoo ta'uu isaa baree isa Waaqayyo isa keessa kaa'e sana immoo maal akka ta'e adda baafateeti isa Waaqayyo isa keessa kaa'e sana hojiitti jijjiiruutti hojiidhaan mul'isuutti darba. Mee sagalee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra deddeebi'aa ture yeroo foonitiin bartoota isaa gidduu ture warra isa faalleessan warra isatti amanan warra isa duukaa jiran warra isa duukaa hin jirre faana deddeebi'aa yeroo turetti sagalee inni dubbate sagalee baay'ee ulfina qabeessa tokko nan dubbisaa innis wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 kan jirudha. Dhuguma isiniin jedhaa namni anatti amanuu waan ani hojjedhu hundumaas in hojjeta. Ani gara abbaa waan dhaquuf kana irra kan caalu iyyuu hin hojjettu. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Addunyaan keenya kuni biyya amma keessa jiraannu kuni haalli mul'ataa jiru kuni wantoonni ta'aa jiran kuni isa kana nu jalaa dhoksani. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqulluu ta'ee mudaa kan hin qabne ta'ee osoo jiru anaaf isiniitiif gatii baase qulqulloota nu godhee ka'eetu warra mudaa hin qabne nu godhee ka'eetu akkas nuun jedhe. Ani amma yeroon itti gara abbaa koo deemu gaheera. Isin garuu amma yoo biyya lafaarra jirtu waan ta'eef dinqiin an hojjedhe kanaan caalatti hojjechuu dandeessu. Isa kana akka isin hojjettaniifis immoo abbaan koos akka itti galateeffamuuf anis immoo nan raawwadha jedhe. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Goolii ta'ee jireenya keenya kan raasu, goolii ta'ee saba keenya kan boosisu, oliif gadi kan nu facaasu, ijaarumsa keenya kan diigu isa kana nu jalaa dhokseetu biyyi lafaa. Isa ilmi Waaqayyoo nuu kenne, haboo nuu kenname, dhoksaa Waaqayyoo nu keessa kaa'e. Akeeka Waaqayyoo nurraa qabu kana nu jalaa dhokseetu maal godha gara ofiisaa barbaadetti nu oofa. Akkuma nuti konkolaataa keenya gara barbaannetti oofannu isa Waaqayyoo nu barbaaduuf, isa Waaqayyoo nurraa barbaadu, isa Waaqayyoo nu uumeef nu jalaa dhokseetu rakkinni keenya, nu jalaa dhokseetu beekumsi keenya, nu jalaa dhokseetu haalli keessa jirru gara ofiisaa barbaadutti nu oofa. Kottaa waliigallee isa gara ofiisaa barbaadutti nu oofu keessaa baanee gara isa Waaqayyoo nu barbaadutti karaa isa Waaqayyoo nu barbaadu irra oofamna. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Kanaaf egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Isinoo anaan caalatti hojjechuudhaaf iyyuu yeroo qabdu jedhe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbamootaaf qulqullina kadhate, qulqulleesseeraa qulqulleessaa waan ta'eef. Anaaf isiniif immoo dadhaboonni akka fayyan, warri gooftaan beenne, warri cubbuun isaanii dhiifamne, cubbuun isaanii akka dhiifamuuf itti labsuudhaaf immoo dabarsee anaaf isinitti kenne. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhukkubsatoota fayyiseeraa. Har'a bara aniif isin jirrutti immoo dhukkubsataa fayyisuu dabarsee anaaf isiniif kenne aboosaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra dhibbatan, warra garbooman, garbummaa jalaa baaseera, warra namni ofirraa isaan dhiibe, warra namni hiddi isaanii lakkaa'amu isaaniin jedhe, warra namni wayitti hin galtu isaaniin jedhe, bakka isaa fuula Waaqayyootti akka isaan bakka guddaa qaban mirkaneesseera. Har'a immoo aniif isin biyya keessa jiraannutti, bara keessa jiraannu keessatti warreen akkasitti abdii kutatanii jiraniif, warreen namnati waa'een baaftu jedhee irraa gore, warreen namnati cubbamaadha jedhee qubatti qabe, warreen namnati dhukkubsataadha jedhee irraa baqateef anaaf isiniin biyya lafaarra kaa'eera. Maal akka goonuuf, fayyina akka isaanitti lallabnuuf, qulqullummaan Waaqayyoon akka ta'e akka isaanitti ibsinuuf,
warra fira dhabanii fi hoddoo guddaa mootummaa Waaqayyoo keessa akka isaan qaban akka isaaniif ibnuuf anaafi Waaqayyoo anaafi isiniin Waaqayyoo biyya lafaarra kaa'eera maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Saba Waaqayyoo egaa barichi seexanni hafuura hammeenyaanii isa kana nu jalaa dhokse. Yoo gara warra hadiitti dhuga ba'umsaatiif kaanu maal jettee dhugaa baata isaan waa'ee kanaas hin dhaggeeffatanii jedhee maal godha ija keenya dura isa kana fidee kaa'a namoota wajjin yeroo nuti wal arginu namoota wajjin waa'ee kana akka nuti naasofne godha waa'ee Kiristoos akka nuti naasofne godha biyyichi sababiin isaa hojiin isaa lubbuu baasuu waan ta'eef lubbuu ajjeesuu waan ta'eef sanyiin namaa mootummaa Waaqayyootti akka ittiin fufne waan barbaaduu fi biyyi lafaa kun maal godha biyyi keessa jiraannu kun maal godha yoo nuti namoota wajjin hariiroo humnu yoo nuti namoota wajjin wal argee qabaannu hiriyoota keenya namoota beennu namoota gooftaa hin qabne gurraacha isaa ta'anii adii isaan waliin yeroo nuti wal arginu teema sagantaa nu qopheessa wanta nuti irratti haasofnu akka nuti mootummaa Waaqayyoo labsine barbaada waan ta'eef biyyi lafaa Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Biyya kana keessatti wanti argee baay'ee waggaa 6 baay'ee jiraadhee miti hamman jiraadhe keessatti garuu hawaasummaa biyya hawaasa keessan jiraadhu irraati wanti argee ummatichi jechatti amana ummatichi beekumsatti amana Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Kanaafi sababi beekumsatti amananii sababi jechatti amananii fi namoonni sammuun isaanii maal jalatti qabamee jira sammuun isaanii gorsitoota warra jedhaman jalatti qabamee jira. Namni yoo dhiphate mana isaa keessa rakkinni garaagaraa yoo jiraate gara gorsituutti ergama. Namni yoo maatii isaa keessa ijoolleen isaa rakkina qabaatte gara gorsituutti ergu. Argeera dhaqees beeka waan ta'eef Yesuus Kiristoos gooftaadha. Gorsituu ta'uun kan irra jiraatu anaa fi isin ture garuu. Namoota karaa wallaalanii, namoota suusiin macheesse, namoota dhugaatiin macheesse, hojii isaanii gadhiisise, karaarraa badanii, ofitti qabee kan jireenya shaakkalchiisuu malu anaa fi isin ture. Nuti garuu hojii keenya isa kanarratti waan hin dammaqneef biyyi lafaa nu dursee maal godhaa fayyisuu hin danda'u fooyyessuu hin danda'u garuu fooyyessuu waan danda'u isatti fakkaateetu gorsuu waan danda'u isatti fakkaateetu maal godhaa gorsitoota jedhamanii taa'ani gorsitoota jedhamanii gara gorsituuttis ergamanii. Waaqayyo waan keenya anaaf isiniin biyya kana keessatti ollaa keenya hiriyoota keenyaatiif gorsitoota godhee nu kaa'e. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Naannoon an jiraadhutti hiriyoota wajjin jiraadhu wajjin hawaasan waliin quunnamtii qabuu fi na dhibaanaan jireenya koo keessatti wanti arge. Namni na gorsuuf yoo dhufe siifoo lekkeetu gammadduu keetii sitti toleera gara gaariitti waan hundumaa gaariitti katteetta jedhanii wantichi kan beekumsaa miti kan hafuuraa waan ta'eef badaan liqinfamoo ta'e biraa deebi'u jedha. Tarkaanfii tokko tarkaanfadhaa. Nama dhiphinaan guutamee isiniif barreessu nama dhiphinumaan guutamee gara keessan dhufu. Namoota abdii kutatanii jireenyi isaanii karaarra ta'e firoottan keenya ta'uu danda'u saba keenya ta'uu danda'u ofitti qabaa cubbamaa jaallata Waaqayyo warra waa'een isaanii dhumeera wayittiin galan jedhaman isaaniin dhufe Waaqayyo gatii nama baasisa ulfina ofii pirootokoolii ofii akka hin eegganne nama godha sirriidha. Haa ta'u garuu gatiin isaa fuula Waaqayyootti guddaa waan ta'eef saba Waaqayyoo dhaqa baasaa gatii akkasii namoota beektan namoota kufaatii akkasii keessatti kufanii jiran itti deddeebi'a. Gorsitoota warri jedhamanii kaa'aman kuni namatti deddeebi'anii yaada isaaniitiin namni akka dhuunfatamu barbaadu. Egaa namni foonii beekumsa fooniitiin akkas dadhabee akkas dhama'ee akka namni yaada isaatiin dhuunfatamu barbaada erga ta'e namnis immoo beekumsa fooniitiin hin dhuunfatamaaf erga ta'eeti hafuurri Waaqayyoo inni jiraataan
Inni anaaf isin keessa jiru immoo gaafa nuti tarkaanfii tokko obboleessi kun hooluu qaba. Namni kun hooluu qabdi jennee fuulduratti tarkaanfannu ammam tarkaanfatee ofiisaati hojiisaa haa hojjeture. Ammam mirga nuuf haa kennure. Nutu akka beekumsa keenya akka nama foonitti hin danda'amu jedhe malee Waaqayyoof waan hundumtuu hin danda'ama. Waldaa keenya, saba keenya akkuma paasteriin jedhan egaa qaamaan bakka garaagaraa jirra malee nu waldaa tokko galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kottaa waltaanee kaana biyya keessa jirru keessattis immoo soogidda taana. Waaqayyoos isa kana hin godha. Ameen. Ergaan har'aa Waaqayyo na keessa kaayee qabadhee dhufe gara goolabuutti hin deema. Ergaan Waaqayyo har'aa naaf isiniif qabu dhoksaa guddaan sin keessa kaayee dhoksaa guddaatu mana keessan keessa jira. Dhoksaa guddaatu tokkummaa keessan jira. Dhoksaa guddaani walitti qabama keessan keessa kaayee dhoksaanan sin keessa kaayee kunis immoo sagalee kooti. Sagaleen koo immoo lubbuu qabaa, hin hojjetaa, hin jiraachisaa, isa baduun malummoon balleessaa. Kanaaf dhoksaan sin keessa kaayetti dammaqaa. Fagoon ilaalina simbiran jira, sin keessan jira. Ulfinni koosa sin fagootti dheebottan caala isinumaan keessa jira. Of bira laalaa. Of keessa laalaa hojiittis immoo jijjiiraa isa jedhudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni mudaa hin qabne mudaa keenya hundumaa fudhateetu isin miila koo taatanii anaan caalatti hojjechuu dandeessu nuun jedhe. Kanaaf saba Waaqayyoo isa Waaqayyoo jedhe waliin kaanee gatii baafneetu isa Waaqayyoo nuun jedhe kanammoo isa bira geenyeef galata Waaqayyoof isa bira hin gahin jirruufis immoo tattaafannee ulfina Waaqayyoo mul'ifna. Gaafas Waaqayyo sanu keessa kaayettis immoo hin gammada. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Kabajamaa ulfina qabeessa Waaqayyoo abbaa keenya sin galateeffadha. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ameen. Nuti dadhaboota, wallaalota, ijji keenyas kallattii garaagaraa irra tamsa'ee otoo jiru ati qulqulluuf qajeelaan ni taate bakka guddaa nuu laatte isin anaan olitti hojiin hojjedheen olitti iyyuu hojjechuu dandeessu jettee yaa Waaqayyo gooftaa sin soogidda biyya lafaati. Lubbuutu badaa jira, lubbuu bahaa jira, firoota keessantu dhumaa jira, hiriyoota keessantu karaatti afaa jira. Kanaaf yaa saba koo dammaqaa jettee ergaa dubbii sagalee keetii waan naa ergiteef, ergaa dubbii sagalee keetii saba keetiif waan ergiteef ani yaa Waaqayyo sin galateeffadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ameen. Ulfina qabeessaa Waaqayyo abbaa keenya atiin jettee irraawwatta nummoo namoota yaada keetti akka nu galchituuf isa ofii kee barbaadde keessatti akka nu argattuu fi hafuura keessa jiraataa hafuura keessa gochuu danda'u hafuura keessa haboo qabu isa si kadhannaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura keessa haboo qabu hafuura keessa gochuu danda'uutiin nu guutuun fedha keef jaalala kee nuuf haa ta'u. Ameen. Yeroo kanatti dubbii sagalee kee nutti dubbatame kanarratti inaaffee tokkummaa keenya irratti xiyyesaa kan darbatu ergaati nu ergite kun akka fiixaan hin baafneef gaaffii garaagara sammuu keenyatti kan ergu waldaan ati nu ijaarte kun waldaa waan hundumaan guutuu waldaa tajaajiltoota qabdu waldaa fagootti heegamtu waldaa hedduudhaaf hawwamtu ulfinni Waaqayyoo namoonni keessaa mul'atu hedduun kan jiran ta'ee otoo jiru qaawwaa fi yaa Waaqayyo hir'uu kan mul'isu fidi achi laalee as bilbili achi deemi kan jedhu laa yaa Waaqayyo sasaan gidduu jiru saba kee gidduu ulfina jiru baastee isa keessa kaawwatte mul'iftee ofii keetiin jiraataan ni taate dubbattee saba kana gidduudha yaa Waaqayyo ulfina keetiin mul'attee argamuun fedha keef jaalala kee nuuf haa ta'u. Ameen. Namni akka nama foonitti yaada ilaalcha ija fooniitis ilaalee ammuma argu qofa tilmaamuu danda'a. Yaa Waaqayyo gooftaa kanaaf ilaalchi ija hafuuraa akka nuu banamu barbaanna. Ilaalcha ija hafuuraa keenyaa nuu banuun fedha keef jaalala kee nuuf haa ta'u. Ameen.
Gaafa ilaalchaa ija fuura keenyaa bantee fagoochi argina. Isatti nu barbaaddeef sanas immoo bira hin geenya. Isatti jette sana faanas wal argine yaa Waaqayyo. Isatti itti nu barbaadde sanas dhaalleetti hin dhaalamne. Ulfina kee mul'isnee argamna. Gaaffii kan nutti ta'u, dhiphoo kan nutti ta'u, kan sitti kennuu dadhabne, kan namoota garaagaraatti kennine deebirraa dhabne. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jiraataa ta'e sagalee keetiin yeroo kanatti deebii nuuf argitu. Ameen. Yesuus ilma Waaqayyoo yeroo keetti kan deebiitti laattu, yeroo keetti kan furmaatatti laattu, yeroo keetti kan hojjettee nu agarsiistu immoo sitti kennine amanamaa waan taateef amanamummaa kee irratti of gannee jiraachuu akka dandeenyu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Ameen. Isa kana keessa taane akka nuti hin argamneef yeroodhaa yerootti yaada keenya atu nu dhiphisu, nu kuffisu, ulfina keerraa nu fageessuu kan barbaadu. Ergamaan foonii, ergamaan hafuura ammeenyaa, ergamaan cubbuu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanatti dhaamee ulfina maqaa keef kan hin taane kan kufe haa ta'u. Ameen. Jiraataa Waaqayyo Waaqa keenyaa nu fo'attee nu jaallattee ergaa dubbii sagalee kee waan nutti dubbattee ilma keessa jiraataa ta'e ilma kee Yesuus Kiristoosiin nu gidduutti waan ulfeessiteef si kabajnaa si galateeffannaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu hedduun isin jaalladhaa eebbifamaa. Ameen. Ameen. Waaqayyo daddabalee si haa eebbisu.